namni gartee waan rabbiin hin feene dalage eega siirii san gartee obboleettiin dalaydee atiis wajjin harka keessaa qabda atiis warruma ibiddaati mee dura sumarraa hin eegalaa hojii quraanaan eegalee jechuudha aboo anaa miti kaniin si fideef obboleettii lakkee atuu si jirti si nyaachiftee jirti walumaanuu qaama guutuun waliin seentanii keessa jirtanii jeen dhugaa jeen waan dhugaa jeen sheektichi akkasii sheektichi gaaboo tokkoffaa sumarraa hin eegalaa hojiiti si warruma siiriitii hojii mee sheektichi kun quban qabu isaaf fitatee silaa garee isaatii mire aboo atuu wayii si jira sumarraa hin eegala jee quraanatti qaroo eegalee beekatu aboo sheekan quraanan fadhuunarraa dhaabbadduun dhaabbattee beekatu Seereen guutarree. Akkasitti osoo obboleettiidha bar waan ammaan tana yaadatee gartee amma silaa gartee yoonii fi gartee tooftaa yookaan fakkeessu yoon tahini waan kana ammaan dura eessi jira. Dira gartee ilmaan Oromoo namuu bakka jirurraa gartee aboo obboleessa. شيخنا الرئيس قرآن فضل قرآن شيخ نديس شيخ نديس شيخ نديس شيخ نديس نديس شيخ شيخ كنيا رانتنا obboleettii biyya bollaanuudhaaf sheekha barbaada jabaadhaan qabee dhufe gaa'e galatooma rabbi sheekha kanaas khayrii qabu rabbi naaf haa godhu nama wallaanu ana haa wallaanus dura gaa kamara ta'e isuma kanaa hogaa isuma kana wallaannaa dura an maraa naqaa sheekhan fayyaa qabaa namatti nama naa fayyista jeensi ame maal ta'etu mara atis waa'ee qabdaa nama hawaasa godhee jira fayyaan qabdu jechuudha sheekhaan namni kamiin waan oggatu an fayyaan qabaa bara siirummaan sanuu isitti dalagamtee amma haala maraatuu keessa jirti jaarsinis rafuudhaaf bee ala jira wal keessa inaaf faajii itti taate osoo siirii nama godhattuu ifiifuu siirii taate maraachaa jirtu waan taateef kanaafuu isii sarakkanaa wallaantee xabiin naa deebistuun fala siirii sanis irraa isiiftee kan isii sinis bakka siiriitti hin dhiyaanne naagootaa kanaafis yaamee jechuudha. Isiis bira inni wallaannaa ati garuu dura waliin qabda waan ta'eef dura wallaansa feetaatu. Sheekha wallaansan fadhu. Si wallaana gaaniin jooku taawaa jaadeero. Kitaabni aanaaf ni dubbata? Ni dubbata. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu daawwattootaa fi hordoftoota keenya qaqqaalii jirra jirtu baga jiraattanii deebinee dhufnee jirra gaa har'a maal qabattanii dhuftan jechuun keessan hin oolamu har'a xiqqoo waan gaggaariis tan gaariin ta'inis waa hedduudha wal keessa qabannee dhufne inshaallah uuma isinillee gammachiisee nullee gammachiisaati yeroo gabaabduu booda gammachuu isin dhageessisnaa inshaallah obsaan nu hordofaan dhaamsa keenya ta'a misalan dhagaba. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota fi hordoftoota keenya jirra jirtoo jirra gaa hundaas keenya jira alhamdulillahi har'a caalaan waan haarii ani deemaas nama ja'a akkuma beektan gaa jawaadee barbaadaa jee manaa beeteeni oduu gaa waan fidee dhufe anis hammaan tana kaniin gaafate ta'a waan inni joogaa waan inni irraa baru waa'ee jawaadeetti raayise kan waliin laallu tahaa nu faana turaadhaan galma viidiyoo teenya. Waa'ee jawaadee dhaga'uudhaaf hawwii jira jirtaani inshaallah khayruma dhageessaa gammachuudha. Gammachumaan si dhageessisaa garuu haa ta'u waa hedduu jira waa hedduudhaan adda baafadhee dhufe. Haa ta'u garuu ammoo dubbiin akkam ni beekta akkam jeen si ibsa na dhibdee beekadhu. Iccitiidha goonee haa ta'u garuu ammoo ati gammachuudha. Icciti ani iseetu dubbii keessaa maaliif ni beekta yeroo hedduu asirratti ol baanee gartee iccitii teenya waa hundaa'uu himuu keenyaatu tarkaanfii hedduu nurra fudhachiisuudhaa fi gartee miidhaa adda addaa nurraan gahaa ture. Kanarra dhaabbanneetiin anilleen waan hin dhagee fi waan hin harkadhee odeeffannoo tiyya dafee if dura himurra karaa of qusachuutti tarkaanfii fudhadhee waan biraatti akka fudhattuufi miti gaa'umna. Jechuun nagayuma keenya eeguudhaaf jecha dubbii iccitii godhee jechuudha. Maaliif yoon amma tanaasanii waan akkanaatiin dhagee odeeffannoo akkanaatiin dhagee waan akkanaa jira jee asirratti ol beekanii si himu taate dursanii harkamuudha mala. Kanaafin waan takka dubbii iccitii godhadhee anis dhooyfadhee iccitii teenya hunda dhibbarraan dhibbatti diinni keenya akka baruun hin fadhinii. Garuu ammoo akkumaan isiniin jechuu jirutti guyyoota dheeraallee isiniin hin jiru yeroo muraasa booda gammachuu isin dhageessisuu fi inshaallah gammachuudha dhageessanii
Inshallah. Namni isin sila agartee hawwiin eegaa jirtanis kan isin akka malee jaalattan atilleen akkasumatti namni ati baay'ee hangam takka akka kabajuu fi maal jee waan isin ibsuu hin dandeenye gammachuu teetii fi gammachuu isaallee yeroo dhiyoo keessatti agartee jeetii yaada inshallah har'a xiqqoo sagaleellee na jijjiiramee jira. Sibicha miteenis nama jijjiirame waa gammachuu sana dabuu. Qilleensa keessaan xiqqishoo qilleensa keessaan deemee dhufe waan ta'eef narra laaleen atillee dhiifama. Kanaafuu inshallah gammachuu dhageessanii gammachuudha walumaanuu gammaduuf teenya maali gammachuun tunii jettaniillee hedduu miira keessaas akka hin galle. Dhaamsa keessan kan isin naadhaamaa jirtan hundaa'u an taa'utti hin jiru hojiirra oolchaatiin jira. Waan jiru hundaa'u adda baafadheetiin maal akkaan godhuu qabu hunda tarkaanfiin silaa fudhachuu qabuu fi waan hin godhuu qabu hundaa'u godhaatiin jira. Garuu ammoo waan hin godhu jiru san iccitii xiyya san akka ammaan duraatti waa hunda tanaasanii takka lama sadii jee isinii tarreessuu hin barbaadu. Maaliif hojiidhaan akka namoota harkee gammachuusaa agartee ahaa illoo dubbiin akkanaa ifiif deebii mataa isaatiif akka kannutti keessaan hojjechuu jira jechuudha. Takkanaatii gammachuun xiyyaas yeroo muraasa boodatti dhuftaa ati akkam islaamii qabdaani? Nagi wallahi gammachuu mata na dhagoo kana. Maal fa'aa addee turte ati garuu? Animo. Egaa hangaan ani sirraa ala ture kanatti kaayoo. Yaani akkanaanu adabuun booda jiraase gaduma baanee nagi anu deebi'uuf yaada nuuf barbaachisa. Tarmaa siyaaddeesee. Tarmaa addichisaa. Isumaa fudhatanii manatti hin galfatanii waan jiru yaadu jirtaa. Osoo jawaadee iyyuu dhugumaree nu. Ayyee. Yaani kanumaan na jira kan ni eega dhuftees gaawwan na jira waan dhagee dhufee waan harkee dhufee maal naa himaa fi dinqamu jira. Har'a waan roobni na godhe malee. Walumaanuu waan roobni nu godhe malee ala kanatti gartee miti. Roobaa jira. Kara biraatiin wanni hundinuu gammachuudha inshallah khayriidha. Alhamdulillah. Waan hundaa'u sirreessine gartee bakka silaa gartee bakka sababaa keenyatti gartee sababa dhimma keeyyaa fi keetii keessaafuu rakkinni uumamee ture hundaa'u suphinee kaa. Fayyaan dhuftee gammachuutti kachi baanutti waa hundaa'u xumurree jirra inshallah gammachuu ijumateetiin irra dhaabbattee waa gartee irra wayyoo aan afaan isii muru. Nafa dure. Dirqama afachuu qabda. Sii mitiiti uummanni silaa waan kanarratti gartee caalaa maaliif jirte jechaa jiru sanuu ittiin himne isaaniifuu iccitiidha. Isaaniinuu obsaan eeggadhaan jechuu jiraani bara. Garuu waan roobaa dhiisiin siin jeerraan tana unolaa hokkeen xiyya hundi na qabamtee sagaleen hundi na jijjiiramteerra. Lubbumaan duraa dhufnaanis. Yooni digaa amaattu sagalee si jijjiiree waan biraati jechuudha. Roobni rahmata rabbiiti. San akkasuma qabdi. Tadabalataa waan ajaa'ibaa takkaan har'aan tana arge seelloonu namtichaatu jedhan namticha moosaa namtitti dhagaa tokkonumaan dhagee seenaa tana aboon addunyaa tana fixeetiin jira ammaan booda jiraachuu hin fedhu duunfadhaawwii jee jedhan tokko. Akkasitti namtittiin takkosuma karaa deemtu jee gangalatee lafa dha'ee isaa du'eetiin jira jee gangalatee lafa dha'ee gartee kara deemtuun dhufteetuma aboo gantana jette dirmaddaa maali? Aboo lukkoorraa abaluu takkaatu wallayya kuteetii maxxana fidadhaa qottaadhaa harkifnee baafnaa jedhanii. Hay. Seelloonuu kaninaan addunyaa tana fixee ta'u wanni dhageen hedduutu hafee jeetii hinduune niin jira jee lafaa kee jedhan. Akkasii duudhaaf yoo jarjaruu baanneerra wayyaa jechuu barbaadee wanni dhageen hedduu jira. Maali dubbichi? Umriin waa kan wallaahi sumaana. Maali wantichi yoo kayyattu taate dubbii hafarsaatii baay'ee takka na ajaa'ibsiise. Dubbiin abarsaa sanduuqaanis akkasuma na ajaa'ibsiifte. Maali yoo kayyattu taate barraarraa numaa jeeti kimiyaa teenya takkaatu fayyaan qabne tiisii wallaa nuu deemaati jeeti sheeka wayii fidee. Eegafa dhukkubsataa deetta. Akkasii sheektichi gaaboo tokkoffaa sumarraa hin eegalaa wayiiti si waruma siiriitii wuce mee sheektichi kun quban qabu isaaf fidatee silaa garee isaatii mire. Aboo atuu wayii si jira sumarraa hin eegala jee quraanatti qaroo eegalee beekatu. Aboo sheekan quraanan fedhuunarraa dhaabbadduun dhaabbattee beekatu. Seereen guutarree. Akkasitti osoo obboleettiidha bar waan ammaan tana yaadatee gartee amma silaa gartee yoonii fi gartee tooftaa yookaan fakkeessuu yoon tahini waan kana ammaan dura eessi jira. Dira gartee ilmaan Oromoo namuu bakka jirurraa gartee aboo obboleettii teetana deemiitii qabadhu wanni isiin itti jirtu kun waan rabbiin hin feeneeti. Karaan isiin irra deemu jirtu kun karaa fokkotaadha. Deemee obboleettii ta'e qabadhu janii namni gamaa gamanaa itti ishu. Hacaalaan itti ishu.
Aboo yakkan taane keessa seente obboleettii ta'e tana qabadhu. Akkamittuu hammeenyi isiin dubbatte jee gaafa haarosan. Amma numaatu mataa miilaan seente qaama guutuun qaamaan dhiqattee keessaa jirti. Gaafa isiin dura akkana miila faana duraa tanaan achi seenu jirtuun dhaamsa kaafee aboo deemii boodan ishee nuti obboleettii ta'e tana waan kana keessaa qabadhu jeeni beekadhoon. Ilmaan Oromooleen akkasuma jaaniin ture. Gaafa sana eessa jira? Har'a eega isiin keessa gangalattee ififuu seenee qaamaan keessa jiru. Yoo fakkeeffachuu taate malee. Sheektichi jeeni bara. Sheektichi jeeni bara. Namni gartee waan rabbiin hin feene dalage. Eega siirii san gartee obboleettiin dalaydee atiis wajjin harka keessaa qabda. Atiis warruma ibiddaati. Mee dura sumarraa hin eegalaa hojii quraanaan eegalee jechuudha. Aboo anaa miti kaniin si fideef obboleettii xiyyaa lakkee atuu si jirti. Si nyaachiftee jirti walumaanuu qaama guutuun waliin seentanii keessa jirtanii jeen. Dhugaa jeen waan dhugaa jeen sheektichi. Sheektichi jeeni bara. Sheektichi jeeni bara. Namni gartee waan rabbiin hin feene dalage. Eega siirii san gartee obboleettiin dalaydee atiis wajjin harka keessaa qabda. Atiis warruma ibiddaati. Mee dura sumarraa hin eegalaa hojii quraanaan eegalee jechuudha. Aboo anaa miti kaniin si fideef obboleettii xiyyaa lakkee atuu si jirti. Si nyaachiftee jirti walumaanuu qaama guutuun waliin seentanii keessa jirtanii jeen. Dhugaa jeen waan dhugaa jeen sheektichi. Waagaa lama asirra maaltu jiranii beektaa? Yoo sheektichi san sheeka gartee beekaa fakkeessuuf waan kana godhan sheektichummaan kunuu kasaanii hawaa tolchuuf san taatees. Laal. Kanummaan gartee isaa fi obboleettii walumaanuu waa godhuuf san isa kanaas ta'uu mala. Mush gartee isaan kana waan kana raayikee karaa nagaa irratti karaa rabbiin fadhu irratti isaan. Yaani silaa kasaanii taatee duba isaa onni godha akkasitti mufaashaa. Yaaboo kun fakkeessuudha tooftaadha. Walaa namnee jirraa waan san dhiifnee jirra janii nama itti dagachiisuudhaafis waan kana godhuudha danda'an. Maal taatee? Fakkeenyaaf duraan waan kana dhibbarraa dhibba keessa jiranitti inninis waliin beekama. Guyyaa keessaa waan kana wanni godhuuf maali? Akka nama gartee sheeka qulqulluu gartee waanuma rabbiin fadhu qofa dalaguu fidateetti bifa saniin ta'anii waan kana godhan. Ammoo kanummaan waan kana haala mijjeessee fide waa kanaa waan goggodhan tanaa godheetti kan jiru ta'uudha mala. Yoo ammoo dhuguma rabbii saniin karaan nuti irra jirrus ani irra jirus karaa obboleettiin xiyya irra jirtus walumaa galattuu karaan nuti irra jiru karaa rabbiin hin feene waan haraami waan rabbiin boru fuula rabbiitti gartee itti nagaafachiisuu jedhee itti amanee waan kana karaarraa deebi'uudhaaf gartee ifiifis keessaa deebi'eef qulqulleessee isiillee gochitti jirtu kun garteemi waan rabbiin hin feene waan gartee boru fuula rabbii duratti gartee itti nu gaafachiisu waan haraami irraa dhaabbachuu qabna jee yaadee toobbachuudhaaf waan kana dhugumaan ka godhu taate. Dhugaan godhu jira jechuun iyyaa miti. Allah waalam rabbii beeka. Garuu ammoo yoo bifa sanii ka yaadee jiru taate rabbi haa laaffisu